Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii baruuftuu harka waliin ilaalu 3.4 graphical method of solving system of linear equation into variables kan jedhu waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin turaan isiniin jedha. Egaa viidiyoo darbe keessatti waa'ee maalitti kan nuti ilaalaa turre waa'ee eliminationii ilaalee turre, substitutionii ilaalee turre, akkasumallee using table ilaalee turre. Kana isaan kana maalittiin solve gochuudhaaf kan nuti fayyadamnu jechuudha. Meetodota kan akka using table, kan akka elimination method, kan akka substitution method jechuudha. Linear equation into variable ittiin solve gochuuf. Akkasumallee graphical method daanis solve ni goonaa jechuudha. Maal linear equation into variable graphical method daanis solve gochuun ni dandeenya jechuudha. Akkamitti solve goona kan jedhu viidiyoo kana keessatti kan waliin ilaalu ta'a. Na hordofa. Graphical method is one of method solving system of linear equation. Akkuma dura isiniin jedhe graphical methodin karaa ittiin linear equation into variable solve goonu keessa isa tokkodha jechuudha. Isa tokkodha. Graphical methodin karaa ittiin linear equation into variable solve goonu keessa isa tokkodha jechuudha. Isaan kaan immoo eenyu fayyadamnee turre teebiliidhaan solve gochuu dandeessu. Tooftaa teebiliitiin jechuudha. Kabira immoo tooftaa eliminationiitiin solve gochuu dandeessu. Akkasumallee kan substitutioniidhaanis solve gochuu dandeessu jechuudha. Solving a linear system into variable by graphing work well when the solution consists of integer value, but if our solution contains decimal or fractions, it is not the most precise method. Maalun jedha yeroo linear equation into variable kana graphicalidhaan gaafa hojjennu jechuudha. Kan nuuf bareeda ta'u yookiin immoo kan hojiidhaaf nuuf mijatu, hojjechuudhaaf solve gochuudhaaf nu mijatu, kan namatti tolu, kan nama hin rakkisne jechuudha. Yeroo maallu kennuudha? Yeroo gatiin isaa integer nu kennuudha. Garuu yeroo solution isaa hojjennu yoo decimalii fi fraction nu kenne, akka gatii isa integer nu kenne kana salphaa nuuf hin ta'u jechuudha. Xinnoo nu rakkisuu danda'a yeroo hojjennu sun jechuudha. Akka integerii, akka value integerii nu kennu nuuf hin ta'u jechuudha. Yeroo fractionii fi decimalii nu kennu solutionii jechuudha. Wanni isaa sun solutionii isaa sun jechuudha. Furmaanni isaa sun solutionii isaa decimalii fi fractionii yoo qabaatu nu rakkisuu danda'a. Akka isa integerii nuuf hin ta'u jechuudha. For a system of linear equation into variable, we can determine both type of the system and the solution graphing the system of equation on the same set of the axis. Ega yeroo linear equation into variable kana determine gootan dhoofsitan jechuudha. System isaa fi sistema lamaasaa jechuudha. Equation isa tokkoffaa fi lammaffaa yeroo hojjetan the same axis irratti kan isin hojjetan jechuudha. Gara gadiitti ifasinii ta'uu danda'a. Asirratti ifasinii ta'uu baate graafii tokko irratti yookiin immoo axisii tokko irratti kan isin hojjetan jechuudha. Sistemii equationii sana first equationii fi second equationii yeroo hojjetan jechuudha. Inni sun kan equationii sanaa jechuudha. The same set of the axis kan isin irratti hojjetan jechuudha. Tokkoon isaa as keessatti isinii igala jechuudha. Kan ifa isinii hin taane mee haa ilaallu. To solve the system of linear equation using use the following step. Maal jedha? Linear equation into variable yeroo hojjennu kana yeroo graphical method yeroo fayyadamnu linear equation into variable kana yeroo solve goonu jechuudha. Maal fayyadamuudhaan graphical fayyadamuudhaan yeroo hojjennu stepota arfan kana kan nuti
hordofuudha qabnu jechuudha. Steepoonni arfan kun maal kan jedhu tokkoffaarra yeroo kan maal jedha? Graph the first equation maal gootu? Graafii isaa kaaftu maal first equation jechuudha. First equation graafii isaa kaaftu. Fakkeenyaaf as keessatti akkuma argitan example kana keessatti graafii ani eenyu kaaftu first equation kan isa kanaa kaaftu. Kan first equation yeroo jettan kun ishii tana jechuudha. Graafii isaa kaaftu jalqaba irratti graafii isaa kaaftu. Sana booda itti aansuudhaan immoo graafii maal jedha equation step inni lammaffaan immoo maal jedha? Graph the second equation using the same coordinate system jedha. Inni lammaffaa immoo isa lammaffaa kana immoo jechuudha. Ansa kanas draw gootu. Jalqaba irratti step tokkoffaa maal isiniin jedhee draw gootu jedha. Kan isa kami? Kan isa tokkoffaa kana graafii isaa kaasuu qabdu. Lammaffaas akkasuma graafii isaa kaasuu qabdu. Garuu the same coordinate irra ta'uu qaba jechuudha. Kana jechuun idduma kan tokkoffaa kaaftan sana irratti draw gootan sana irratti kan isa lammaffaa kanas draw gootu jechuudha. Bakkuma tokko irratti kan isin draw gootan jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti ilaallu example dhuma kana. Kuni kan isa equation tokkoffaa yoo ta'u, kan equation tokkoffaa yoo ta'u graafii isaa inni kun immoo kan equation lammaffaati. Kunoo slope asirratti argitan jecha inni kun inni asitti argitan kun inni bifa biluu fakkaatu kanaan barreeffame kun kan isa lammaffaati. Kan isa kalarii isaa diimaa kun immoo kan equation isa tokkoffaati jechuudha. Kanaafuu the same coordinate dha jechuudha. Same coordinate irratti kan isin draw gochuu qabdan the same dha. The same coordinate system irratti kan isin draw gochuu qabdan. Maalifi isa jalqabaa kana asirratti draw erga gootanii ansa kanas the same coordinate irratti isiniin jedhee jira. Maalifi isa kanas qobaatti kaasuun qabdan. Isa lammaffaa kana asitti qobaatti fiddanii akkasitti draw gootanii akkasitti kaasuun qabdan jechuudha. Idduma tokko irratti kan isin kaasuu qabdan. Idduma tokko irratti kan isin kaasuudhaa qabdanii jechuudha. Itti aansuudhaan immoo step sadaffaan immoo maal jedhaa? Determine whether the line intersect parallel or the same line. Kana jechuun gaa maal ibsuu qabdu? Intersectionii isaanii akkasumallee parallelii ta'uu isaanii, intersectionii qabaachuu isaanii, parallelii waliif ta'uu isaanii, the same line waliif ta'uu isaanii ibsuu qabdu jechuudha. Kana jechuun akkuma argitan asirratti intersectii isaa yeroo ilaaltan asitti inni intersectiin isaa bakka kanatti bakka wal qaxxaamuru kana bakka itti wal tuquu kana jechuudha. Inni diimaan kun slope inni diimaan kunii fi slope inni biluu fakkaatu kun biluu wayitii fakkaatu kun jechuudha. Iddeetti inni wal qaxxaamuru kun maal jedhama? Intersectii isaati. Intersectii isaati bakka itti wal qaxxaamuru. Bakka itti wal qaxxaamuru sana. Equationii inni taan immoo maal jedha? Parallelidha jedha. Parallelii miti equation inni argitan kun parallelii waliif hin ta'u. Parallelii kan inni waliif ta'u yoo equation inni tokkoffaanis inni lammaffaanis parallelii yoo waliif ta'anidha jechuudha. Kana jechuun yeroo akkasitti draw gootan inni tokkoffaa slope akkasii yoo qabaate fakkeenyaaf slope akkasii yoo qabaate inni tokkoffaa inni lammaffaas slope akkasii yoo qabaate bakka itti wal qaxxaamuruu hin qabu kun amma slope kun jechuudha. Inni kun y yoo jettan isa kana immoo x yoo jettan kana the same coordinate system irratti kan isin kaasuu qabdan jechuudha. The same coordinate system irratti kan isin kaasuu qabdan. Akkuma argitan inni kun xiyya. Inni kun equation first equation yoo ta'e first equation yoo ta'e first equation yoo ta'e inni kun immoo second yoo ta'e equation kun maal kun inni kun graafiin kun bakka wal qaxxaamuruu hin qabu jechuudha equation kun. Kanaafuu parallelii waliif ta'a. Warreen akkasii kun parallel jedhamu. Kan biraa immoo maal jedhaa?
intersect ilaaleera. Intersect jechuun maal akka ta'e, parallel jechuunis maal akka ta'e ilaaleera. Are the same line. The same line kan ta'an immoo akkamittidha? Yoo equation inni tokkoffaanis kana jechuun dura goonee ilaallu dura coordinate system isaa jechuudha. Isin sarartuudhaan barreeffachuu dandeessu. Bareechitanii sararachuu dandeessu asirratti isin ifa gochuudhaaf waan ta'eef isin bareechisanii seera isaa eegdanii coordinate system isaa seeraan sarartuudhaan bareechisanii barreessuu dandeessu. Ifa isinii gochuudhaaf malee bifa kanaatiin miti kan inni ta'u, kan inni maaliif asitti waan jajallatuuf jechuudha. Xinnoo isin ifa ta'uu dhiisuu mala isin waan wal qixaa irratti yeroo barreessitan sarartuudhaan fa'a bareeda isinii ta'a jechuudha. The same line haalaallu fakkeenyaaf equationiin tokkoffaa giraafii akkasii qaba yoo ta'e, sloopii akkasii qaba yoo ta'e, sloopii akkasii yoo qaba ta'e, inni lammaffaanis jechuudha. Inni lammaffaa inni sararru jechuudha. Equation inni lammaffaanis dhufee kanuma irra bu'e isa tokkoffaa kanarra jechuudha. Maal jedhama inni? The same line jedhama. It's the same line jedhama. The same line parallel maal akka ta'e isinii galeera. Intersecting maal akka ta'e, line intersectii ta'uusaa akkasumallee line isaan parallel waliif ta'uu isaanii the same line ta'uu isaanii maal akka ta'e ifadha jedhee yaada. Kan ifa isiniin ta'e comment jalatti naa barreessuu hin dagatiina. Bifa short videotiin illee isinii hojjedha jechuudha. Kana jechuun gaa step sadaffaa kana equation ishii kan haalaallu. Equation ishii sadaffaa kana ifa isinii gochuuf step ishii sadaffaa kana ifa isinii gochuuf mee ishii kan haalaallu example tokkoffaa kana. Example tokkoffaa kana yeroo ilaallu equation inni tokkoffaa kana, inni lammaffaan immoo isinii mare kana jechuudha. Inni lammaffaa inni tokkoffaa isa kana, inni lammaffaa ishii tana. Kuni intersectionii qaba moo hin qabu waan jedhu ilaaltu. Tokkoffaa irratti yeroo equation ishii kana, equation kan isa tokkoffaa yeroo draw gootan equation jechuudha. Equation yeroo draw gootan kana inni isinii kennu bifa akkasii isinii kenna. Inni lammaffaa immoo akkasitti sloopii akkasiin isinii kenna. Akkuma argitan kana jechuudha. Kana isinii kenna. Maal gootu? Graafiin kun intersectionii qaba. Intersectionii qaba. Maaliif asitti wal qaxxaamuree jira asitti bakka kanatti. Bakka kanatti wal qaxxaamuree jira. Fakkeenyaaf akkamitti kana draw gochuu dandeenya, akkamitti kaasuu dandeenya equationii kanarraa kan jedhu gaaffii isinitti ta'uu danda'a. Akkamitti kaaftu? Equation ishii jalqabaa fudhattu. Kana jechuun equation isa jalqabaa yeroo fudhattan ishii kam jechuudha? Ishii kana fudhattu. Equation ishii kana fudhattu. Maal gootu? Gatii haaluma kitaabni keessan isinii barreessan isinii ibsa. Gatii maali barbaaddu? Gatii y barbaaddu. Equation tokkoffaa kana keessa jechuudha. Sana booda yeroo gatii y barbaadan, gatii y gaafa barbaadan first equation kana jechuudha. Gatii y ishii kana argattu. Minus 2x minus 8 argattu. Erga isa argattanii second equation kana bira dhuftu. Second equation kana bira erga dhuftanii maal gootu? Akkuma isa kana, akkuma isa tokkoffaarra gatii y barbaaddu. Gatii y barbaaddu. Gatii y barbaaddu. Isa kanaas gatii y isaa barbaadaniitu. Kanaafuu y'in asitti isa kana jechuudha. Equation tokkoffaa, kan equation tokkoffaa maal isiniin jedhee jira? 2 minus 2x minus 8 dha. Kan isa kanaa immoo x plus 1 dha. Kanaafuu y'in wal qixa waan ta'eef asitti maal gootu? Y'in asitti wal qixa waan ta'eef x plus 1 wal qixa kan ishii kana barreessitu qaba. Kan ishii kanaa fi asitti immoo isa kanaa meeqadha? Negative 2x plus minus dha. Minus 8 jettu. Minus 8.
Maaliif asitti ishiin kun y fi y wal qixa waan ta'eef asitti y dha asitti ishii kana jechuudha. Y bakka buuti. Asitti immoo kan isa kanaa bakka bu'a. Sana booda gatii x barbaadu. Kana kan deemnu maaliif jechuudha? Intersection isaa argachuuf. Bakka itti isaan wal tuqan sun argachuuf. Bakka itti isaan wal tuqan sun argachuuf. Diraawuu yeroo goonus akkamitti akka diraawuu goonu ittuma deemaa jirra jechuudha. Giraaficha akkamitti akka kaafnu, islooppii sun akkamitti akka kaafnu, islooppii akkamitti ture inni tokko bifa akkasittidha kan inni diraawuu ta'e, inni tokko immoo akkasitti diraawuu kan inni ta'e. Inni kun akkamitti akka ka'e, inni kun immoo akkamitti akka ka'e isa kam iddoo kamitti wal tuqu, poointii isaanii sun kan nuti hojjechuuf deemaa jirru jechuudha. Kanaafuu seerarra hordofaa. Akkamitti diraawuu ta'as kan jedhu asumaan itti fufna jechuudha. Maal gootu amma intersekshinii isaa argachuuf kan diraawuu kana, kan giraafii kana, kan giraafii amma kaasuuf deemnu kana intersekshinii isaa. Sana booda warreen wal fakkaata walitti dabarsitu. Ergasii kan argattan jechuudha. Warreen wal fakkaata walitti dabarsitu. Kana yeroo as dabarsitan meeqadha? Pilaasiidhaan darba. Pilaas 2dhaan darba. Kana jechuun x plus 2x equal to negative 8 minus meeqa jechuudha? 1 ta'a. Kun meeqa ta'a walitti? 3x ta'a. Walqixa negatiiva 9 ta'a. Negatiiva 9 ta'a. Gatii x barbaaduuf maal gootu? Over 3 jettu. X meeqa ta'a? 3 bada. Asitti negatiiva walqixa negatiiva meeqa ta'a? Negatiiva 3 ta'a. Amma gatii x arganne bakka itti isaan walqixa ta'ani lakkoofsi equationii tokkoffaa fi equationii lammaffaan bakka itti isaan walqixa ta'an as keessaa barbaadu jechuudha. Intersection isaanii bakka itti isaan wal tuqan as keessatti kan isin barbaaddan. Waa'een walqixa jettanii asitti equationii tokkoffaa keessattis equationii lammaffaa keessatti equationii tokkoffaa keessattis waa'een walqixa jettanii barbaaddu. Sana booda walqixa keewwattanii gatii x barbaaddu. X'n keenya meeqadha? Meeqa arganne jechuudha? Bakka intersection sanatti negative 3 argattan. Amma kan x qofa arganne kan y miti. Kan x qofa arganne. Kan y barbaadus bifuma kanaatiin deemtu. Akkamitti deemtus ammoo as keessaa x dhaan meeqa arganne isiniin jedhee? X hin dagatinaa kana x dhaaf negatiiva 3 arganne isiniin jedhe. Amma asuma keessaa ammoo kan x barbaaddu ammamu. Dura kan y barbaaddan miti kan x barbaaddu kan x. Kan x yeroo as keessaa barbaaddan maal ta'a? 2x kan isa tokko kana keessaa jechuudha yeroo barbaaddan 2x equal to negative 8 minus y ta'a. Over 2 x'n qobaatan yeroo bifannu x'n walqixa negative 8 over plus minus y over 2. Gatii x keenya kana arganne. Gatiin x kana arganne. Gatii x erga kana arganne equationii bakka ishii kana geessin. Equationii bakka lammaffaa. Equationii lammaffaa mamaatti x'n walqixa y minus 1 jetti. Ishii kana asitti x kunii fi x ishiin kun asitti walqixa argate ishii kanaa fi ishiin kunii fi ishiin tun walqixadha jechuudha as keessatti. Walqixadha jechuudha. Kana yeroo barreessan maal jettu? Negative 8 minus y over 2 walqixa y minus 1 walqixadha jechuudha kana jechuudha. Ishii kana jechuudha. Asitti maaliif x fi x bakka buuti x kana dhiistanii maal gootu? Ishii kana qofa fudhattu. Y barbaaduuf egaa nuti bakka itti isaan walqixa ta'an intersection isaanii bakka itti isaan wal tuqan jechuudha. Intersect isaanii bakka itti isaan cross wal godhan barbaaduudhaaf jechuudha. Dagatiin ishii kana barreeffadha. Ishii tana ishee amma isinii barreesse kan dagatina maal jenne negative 8 minus y over 2 equal to
y minus 1 dha. Maal gootu kana cross gaafa gootan 2y minus 1 ta'u kun shin cross yeroo gootan equal to negative 8 minus y. 2y minus 2 equal to negative 8 negative y. Kana arganne erga kana arganne maal gootu 2y minus 2 equal to negative 8 negative y isiniin jedhee jira. Maal gootu amma 2y minus 2 equal to y negative 8 negative meeqa isiniin jedhee jira? Negative y. Sana booda warreen wal fakkaata walitti dabarsina. Over otoo hin taane 2y ishee kana yeroo dabarsan plus taati plus y equal to negative 8 plus meeqa taati ishiin kun plus dabarti jechuudha. Negative 2 kun. Sana booda 3y equal to meeqa? Negative 6 over 3 over 3. 3 dhaan bada y wal qixa meeqa? Negative 2. Y negative 2 jechuudha. Gatii y negative 2 gatiin x immoo negative 3 jenneerra. Intersection isaanii jechuudha. Intersection isaaniiti akkuma asirratti argitan kunoo jechuudha. Asitti intersection isaaniiti kun akkuma asirratti argitan intersection isaa barbaaduuf bifa kanaatiin kan nuti barbaadnu jechuudha. Jalqaba maal gootu kan y barbaaduuf kunoo asirratti x meeqa argannee turre asitti jechuudha. Negative 3 argannee turre dura. Akkuma viidiyicha kana keessatti dura isinitti himaa ture jechuudha. Y immoo negative 2 arganne. Akkamitti akka arganne ifaadha jedhee yaada. Akkamitti akka intersection isaa arganne. Intersection isaa erga argattanii maal gootu akkamitti kan inni diraawu ta'u kan jedhu ilaalla jechuudha. Akkamitti beekna? Fakkeenyaaf innumti kuni yoo akkasitti ka'a ta'e kan jedhu yookiin immoo bifa kanaatiin akkasitti asiin ka'a ta'e yoo ta'e koordineetii kana keessatti iddee kana dhufuusaa maaliin beekna? Iddee kana dhufuusaa akkasitti ka'uusaa maaliin beekna? Akkasuma immoo innumti kun immoo gara kana dhufu yookiin gara kana dhufataa jechuu jettanii gaaffii isinitti ta'uu danda'a. Isa immoo maal gootu akkuma ilaaltan asirraa jalqaba equation ishii kana fudhattu. Equation kana yeroo fudhattan maal gootu x dhaaf yookiin y dhaaf 0 kennitu. Kana jechuun yookiin x dhaaf yookiin y dhaaf 0 kennitu jalqaba. Fakkeenyaaf asirraa yookiin 0 dhaan yookiin x dhaan yookiin y dhaan haa eegallu 0 kennu jechuudha. Y dhaaf 0 haa kenninu fakkeenyaaf. Y dhaaf yeroo 0 kenninu kana jechuun asitti 0 galchitu jechuudha. Kana jechuun 2x inni kun 0 ta'eera jechuudha. 0 ta'eera kun wal qixa negative 8 ta'e. Over 2 x dhaan bada 2 dhaan bada wal qixa meeqa negative 4. Yeroo x'n keenya yeroo y'in keenya 0 yeroo y dhaaf 0 kennine x meeqa nuu kenne negative 4 nuu kenna. Hin dagatinaa kana. Yeroo y'in keenya 0 x'n keenya meeqa nuu kenne negative 4 nuu kenna. Negative 4 kunoo giraafii kanarraa ilaaluu dandeessu. Kunoo asitti jechuudha. X'n iddee kamitti 0 kan taate giraafii kanarratti bakka kanatti. Kuni bakka kanatti jechuudha. Bakka sentarii ishii kana jechuudha. Bakka oriijinii isaa kana. Oriijinii ishee kana. Kana jechuun kun isinitti agarsiisu bakka ishii kana jechuudha.
bakka ishii gidduu ishii kana bakka itti inni cross wal godhu kun inni asii gadee bu'u kunii fi kana jechuun inni asii gadee bu'u kunii fi inni akkana wal qaxxaamuru kan x fi kan y bakka itti wal qaxxaamuru iddoo kanatti 0 dha jechuudha. X ni 0 dha achitti y nis 0 dha. Kana jechuun yeroo y keenya 0 yeroo y keenya 0 y dhaaf 0 kenninee hojjenna miti asitti jechuudha. Yeroo y keenya 0 yeroo asitti y keenya 0 x meeqa ta'e 4 ta'e negatiiva meeqa negatiiva 4 ta'e asitti. Ishii kana asitti maal gootu bold gootu. Ni gurraachifattu yeroo hojjettan jechuudha. Asitti gurraachifattu akkasitti. Akkatti tuqattu jechuudha bakka afre. Yeroo daftara irratti hojjetan jechuudha. Yeroo waraqata wayii irratti hojjetan bifa akkasiitiin kaaftaniit giraafii isaa jechuudha. Lakkoofsa itti uumtaniit kun akkasiin lakkoofsa itti uumtanii hojjechuu dandeessu. Itti uumuu dhiisus dandeessu. Itti uumtanii otoo hojjettanii irra bareeda ta'a. Sana booda akkasitti yeroo x'n keenya yeroo y'in keenya 0 jettanii y'in asitti 0 dha. Yeroo y'in keenya 0 x'n keenya meeqa nu kenne negatiiva 4 nu kenne. Sana booda as tuqattu. Itti aansuudhaan immoo maal gootu erga isa argattanii yeroo x'n keenya 0 ta'u immoo y'in meeqadha jettu. Asumatti ol deebisanii jechuudha equation isaa kana biratti. X dhaaf immoo 0 kennitu. Dura meeqa y dhaaf meeqa kennitanii 0 kennitaniiti. Y dhaaf dura an jalqaba irratti y dhaaf 0 kennitanii ammoo deebitanii x dhaaf 0 kennitu. Dura maal gootanii y dhaaf 0 kennitanii gatii x argattan. Gatii x meeqa argattan negatiiva 4 argattan. Ammoo maal gootu x dhaaf 0 kennitu. Amma gaa nuti hojjechaa jirru giraafii sloopii ishii kana hojjechuuf. Sloopii akkamiin kenna kan jedhu hojjechuudhaaf. Gatii maalii argannee jirra gaama? Gatii x argannee jirra. Negatiiva 4 argannee jirra. Maal gooneet y dhaaf 0 kennineet. Ammoo maal gootu x dhaaf 0 kennitaniit y'in immoo meeqadha kan jedhu ilaaltu. X dhaaf 0 kennaa asitti. Maal ta'a? Ni bada isheen kun. Sana booda maal ta'a? Y qofa ta'a. Kana jechuun asitti kun ni bada. Akkuma asirratti argitan ni bada. 0 ta'a. Sana booda y'in walqixa negatiiva 8 qofa ta'a. Yeroo x'n keenya 0 y'in meeqa nu kenne negatiiva 8 nu kenne. Akkuma asirratti argitan kam ta'e yeroo x'n keenya 0 x'n asitti 0 dha miti y'inis asitti 0 dha. Yeroo x'n keenya 0 y'in immoo meeqa nu kenne negatiiva 8 isiniin jedhee jira miti. Negatiiva 8 akkuma argitan negatiiva 8 jechuun naannoo kamitti argama? As 5 negatiiva 5 yoo ta'e, as immoo negatiiva 6 yoo ta'e, as immoo negatiiva 7 yoo ta'e, as negatiiva 8 naannoo kan asii gadee buttanii barreessuu dandeessu. Equation kana jechuudha. Gadi buttanii dandeessu, barreessuu dandeessu. Naannoo kana ta'a. Naannoo kana ta'a. Naannoo kana ta'a. Sana booda maal gootu? Naannoo kam ta'a isiniin jedhee jira? Naannoo kana ta'a jira. 8 jechuudha. Asii gadi yeroo barreessan naannoo kana ta'a. Sana booda asitti yeroo x'n keenya 0 y'in keenya negatiiva 8 isiniin jedhee jira. X'n kun asitti 0 taati. Yeroo y'in keenya 0 immoo x'n keenya meeqa isiniin jedhee jira? Negatiiva 4 isiniin jedhee jira. Sana booda bakka kanaa fi bakka ishii negatiiva 8 argattanii fi bakka negatiiva 4 x argattan kana jechuudha. Ni sarartu. Bifa kanaatiin akkas sarartu. Ifama walirra hin buune akkasiin sarartu jechuudha. Sarartuudhaan akkasiin sarartu asitti ifama sararuudhaaf naaf jechuu dide isin sararachuu dandeessu. Bifa kanaatiin sarartu. Sana booda sloopii akkamiin nu kenna? Sloopii akka asirratti argitanii kana nu kenna jechuudha. Ifadha jedhee yaade akka isin diraw gootan. Sana booda bifa kanaatiin kan isin diraw gootan. Akkamiin nu kenne? Sloopii akkasii nu kenne. Sloopii akkasiiti kan nu kenne. Inni isa lammaffaas bifa kanaan hojjettu jechuudha. Kam jechuun equation kan isa kana. Equation kan isa kanaas akkasumatti hojjettu jechuudha. Equation kana kan tokkoffaa
Ana akkasii argattanii slopii akkasii argattanii slopii akkasii nu kenna. Kana jechuun diraawii yeroo gootan kana akkasii jechuudha. Kun afaan wal fakkaata. Bifa akkasiin kan isin hojjettanii jechuudha. Isa lammaffaa immoo ilaallu equation isa lammaffaa immoo akkamitti diraawuu ta'e kan jedhu. Equation inni jalqabaa xumurreerra slope isaa jechuudha. Inni lammaffaa immoo equation inni lammaffaa immoo y dhaaf 0 kenna. X y dhaaf x equal to y minus 1 jedhamti. Y dhaaf 0 yeroo kennitan maal ta'a? X equal to inni kun 0 ta'a asitti negative 1 ta'a. X'in negative 1 dha. Yeroo maali? Yeroo x y'in keenya 0 x'in keenya maal nu kenne? Negative 1 nu kenne. Kunoo asirratti ilaaluu dandeessu. Y dhaaf 0 kenne. Y jechuun asitti 0 dha. Y'in asitti 0 dha. X'in keenya meeqa nu kenne? Negative 1. Kun eddee kana jechuudha. Negative 1 bakka kana. Kuma asirratti argitan ni mul'ata dheeyyaadha. Yeroo x'in yeroo y'in keenya 0 x'in negative meeqa jedha? Yeroo y'in wal qixa 0 ta'e equation kana keessatti equation maal ture? X equal to y minus 1 ture. Equation inni original isaa jechuudha. Inni original isaa kana ture. Yeroo y'in keenya 0 x'in negative 1 ture. Kuno y'in asitti 0 dha. X'in keenya immoo negative 1 dha. Asitti bold gootu hin tuqattu. Qalamaan tuqattu. Bakka negative 1 jechuudha. Itti aansuudhaan immoo x dhaaf 0 kennitu. Y dhaaf 0 kennitu. Y dhaaf 0 kennitu. Y dhaaf 0 kennitu. Y dhaaf 0 kennee ilaalleerra ifama. Y dhaaf 0 kennee ilaalleerra. Ammoo maal gootu? X dhaaf immoo 0 kennitu. X dhaaf yeroo 0 kennitan as keessa equation kana keessa 0 equal to y minus 1. Y'in maal ta'a as keessa? Y yeroo barbaaddan y'in wal qixa 1 ta'a. Kana jechuun immoo x'in yeroo 0 y'in immoo wal qixa 1 ta'e. X'in as 0 dha. Y'in immoo iddee kamitti inni 1 ta'e? Iddee kanatti. Ifa dheedhee yaada. Y'in bakka kana jechuudha. Yeroo x'in keenya y'in keenya 0 x'in keenya maal nu kenna? Negative 1 nu kenna. Yeroo x'in keenya 0 y'in immoo meeqa nu kenne? 1 nu kenne. Kunoo asitti akkuma argitan jechuudha. Kun ishii kana. 1 nu kenna. Sana booda maal gootu? Walitti sarartu jechuudha. Yeroo walitti sarartan ifama. Maal gootu? Asitti bold godhataniitu jechuudha jalqaba. Asitti ishii kana bold asitti pointii tuqattaniitu. Sana booda erga isa walitti tuqattan san jechuudha. Maal gootu? Ni sarartu. Sarartuudhaan sararuu dandeessu. Ni sarartu. Bifa kanaatiin sarartu. Akkasuma immoo isa kana asittis isa sarartan jechuudha. Asiin negative 8 mitiire. Asiin negative 8 gadi bu'a jechuudha. Hanga negative 8tti asii gadi sarartu dhaqeet hanga negative 8 qaqqabu iddee kanatti jechuudha. Ishii kana gadi sarartu. Sana booda asii intersection isaa jalqaba argataniitu isin rakkisuuni. Intersection isaa dura jalqaba inni hojjedhe sun x'in negative 3 fi y'in negative 2 inni jedhe intersection isaa jechuudha. Intersection isaa akkamitti akka intersectii isaa akkamitti akka barbaadan isinitti simeera.
Giraafiis akkamitti akka diraw gootan isinitti meera ifadha jedhee yaada kan ifa isiniin taane koomentii jalatti naa barreessu hin dagatinaan isiniin jedha. Kanaafu giraafii yeroo kaaftan bifa kanaatiin kan isin deemtan jechuudha. Kabira immoo yeroo diraw gootan the same coordinate system ta'uu qaba. Kana jechuun equation kan isa kanaa fi equation kan isa kana kan isa tokkoffaaf kan lammaffaa the same coordinate system ta'uu qaba. The coordinate system yeroo jennu kunoo isaan kana jechuudha. X axis ofirraa qabuu fi kan y axis ofirraa qabu jechuudha. X axis kan jennu kunoo isa dalgee kana jechuudha. Kana jechuun isa horizontaalii kana. Inni kun immoo inni dhaabatu kun immoo vertikaalii kanadha jechuudha. Kan y immoo isa vertikaalii kanadha. Bifa kanaatiin kan isin hojjettanii ifadha jedhee yaada akkaataatti intersektii barbaadanii fi akkasumallee akkamitti akka sloopii diraw godhan y-dhaaf 0 kennanii x barbaadan x-dhaaf 0 kennanii y barbaadan hundisaa ifadha jedhee yaada. Ifa kan isiniif hin taane immoo koomentii jalatti naa barreessu hin dagatina. Achirraa ka'uudhaan anis viidiyoo haaraallee bifa short viidiyootiin isiniif viidiyoo dalaga jechuudha. Tole egaa itti fufnuuti yeroo itti fufnu maal argina? Karaa ittiin check goonuudha kan nuti arginu. Kana jechuun giraafii kana yeroo kaafne akkasumallee giraafii kan equationoota kana erga kaafne booda karaa nuti ittiin check goonuudha jechuudha. Giraafiin kun sirrii ta'uunsaa akkasumallee intersektii inni nuti arganne kun sirrii ta'uu fi dhiisuu isaa akkasumallee giraafiin kun sirrii ta'uu dhiisuu isaa karaa ittiin check goonuudha kan nuti arginu. Isaan kun jechuudha. Akkamitti kan nuti check goonuudha kan jedhu asirratti nu ibsee jira. Maal gootu jalqaba irratti yeroo check gootan asirraa kun equation isa tokkoffaa nu kennamedha. Yeroo y barbaadan ishii kana argattu, ishee as keessaa kana argattu yeroo y barbaadan. Isa lammaffaa keessaa immoo yeroo gatii y barbaadan ishii kana x plus 1 ishii jettu kanadha. Intersektiin isaa immoo negative 3 fi negative 2 ture. Akkamitti kan isin check gootanii kun sirrii ta'uu isaa akkamitti mirkaneeffattu? Isa jalqaba equation ishii jalqaba bira deemtanii jechuudha. Equation ishii jalqaba isa kam ture? Ishii tana ture. Maal gootu ishii? Kana jechuun kun ishii kana jechuudha. Maal gootu? 80 kana toon dabalatiin negative 80 kana toon dabalatiin jechuudha. 2x plus y ishii jettu kana karaa kam keewwattu? Left hand side dhaan keewwattu. Karaa harka keessan bitaa keewwattu. Equation ishii kana jechuudha. Kun wal qixaatii as gamanatti negative 80 toon dabalatiin ishii kana barreeffattu. Karaa harka keessan bitaa barreeffattu. Kun akkuma asirratti isinii ibsee jira. Maal jedha? Left hand side first equation jedha. First equation keenya akkuma argitan 2x plus y equal to negative 80 ture miti. Isa ture first equation keessa maal gootu left hand side keewwattu. Karaa harka keessan bitaa kan isin keewwattan equation amma isin jedhe kana. Kana jechuun x plus y kan jettu sun karaa sana keewwattu. Sana booda maal gootu x intersection argattan sun bakka sana buuftu jechuudha. Intersection x argattan eenyu ture? Negative 3 ture. Kunoo negative 3 as galchitu jechuudha. Equation icha fudhattaniiti. Sana booda maal gootu y akkasuma fudhattu meeqa ture? Negative 2 ture intersecting isaa jechuudha. Intersecting isaa yeroo barbaadan asis maal gootu? Negative 2 keewwattu. Bakka sun buuftanii galchitu. Bakka sana galchitu. Sana karaa left hand side xumurtan. Karaa left hand side meeqa argattani? Kana yeroo waliin baay'iftan meeqa? Negative 6 irraa negative 6 irraa negative 2 meeqa? Negative 8. Karaa maal jechuudha? Karaa left hand side. Ammuma ol deebitanii maal gootu? Wal qixaa booda eenyu jira? Eenyu jira jechuudha? Negative 8tu jira.
negatiiva 8tu jira. Akkuma amma idaane kana intersection isaa keessa galchine waliin baafnee walitti idaane kana meeqa arganne negatiiva 8 wal qixa negatiiva 8 nu kenne. Kanaafuu wantichi sirriidha moo sirrii miti sirriidha arganne jechuudha nu mirkaneessa. Ammas equationii ishii jalqabaa keessa deebi'u. Ishii jalqabaa keessa isa lammaffaa jalqabaa tuun ta'an isa lammaffaa bira dhuftu ishii lammaffaa bira dhuftu. Isa lammaffaa bira dhuftan isa akkasuma gootu jechuudha akkuma isa tokkoffaa irratti ittiin hojjetan. Kanoo karaa right hand side negative 8 dha jechuudha. Kana jechuun 2x plus y wal qixa negative 8 ture miti. Intersection isaa keessa yeroo galchitan intersect isaa keessa yeroo galchitan meeqa argatte asiin isa kana negative 8 wal qixa negative 8. Kanaafuu left hand side fi right hand side wal qixa ta'e taanaan maal jechuudha? Tiruudha jechuudha wanticha. Wanticha nu mirkaneessira. Eeshi inni taan immoo second equation haalaan second equation immoo left hand side fi right hand side qixa nu kenne jechuudha. Isas akkuma ammaa kanatti hojjettu. Akkuma sama equation tokkoffaa keessatti hojjenne equation lammaffaa keessatti isa lammaffaa keessattis akkasumatti kan isin hojjettan yeroo sanatti wal qixa argattu jechuudha. Kana jechuun equation inni tokkoffaa maal ture? Yeroo ol deebinee ilaallu maal ture? Equation tokkoffaan x wal qixa y minus 1 dha. X keenya meeqa arganne intersectii isaa negative 3, negative 2 ture miti. X keenya meeqa dha jechuudha as keessa? 3 dha. Y immoo negative 2 dha. As keessa haalaallu. X meeqanne negative 3 wal qixa y meeqa negative 2. Negative 2 minus 1. Kanaafuu negative 3 wal qixa negative 3. Kanaafuu left hand side fi right hand side wal qixa ta'e jechuudha. Asiin left ishii kana jechuudha. Left hand side jettu ishii tana immoo ishii tana jechuudha. Right hand side jettu. RHS right hand side, LHS left hand side wal qixa ta'e taanaan tiruu jenne jechuudha. Kanaafuu nu mirkaneessira jechuudha. Graphically yeroo hojjetan akkasitti keessa jechuudha. Kanaafuu the solution to the system is order pair itiin ta'a jechuudha. Intersecting isaa maaliif x, y tiin seera kanaatiin ta'a. X inni dursaa jechuun y itti aana jechuudha. X negative 3, y immoo negative 2 dha jechuudha. Ittaan sudhaan immoo example 2 kan haalaallu solve the system of equation graphical. Hii kana waliin haalaallu graphicalidhaan solve godhinu jedha. Equation asirratti nu kenname kana. First solution isaa irra ilaaltan first solve the two equation for y. Maal jedha jalqaba irratti y dha kan isin barbaadan jechuudha. Gatii y as keessa equation lamaan kana keessa jechuudha. Kan tokkoffaa keessas kan lammaffaa keessaas maal gootu y dha kan isin barbaadan. Equation tokkoffaa keessaa yeroo barbaadan y maal argattu 2x plus 1 argattu. Yeroo y barbaadan jechuudha. Yeroo y barbaadan 2x plus 1 argattu. Second equation keessas akkasuma kan y barbaaddu jechuudha. Kan y yeroo barbaadan maal argattu 2x plus 4. 2x plus 4 argattu. Sana booda kan y erga kan argattanii lammaffaa keessaa kan tokkoffaa keessaa erga 2x plus 1 erga argattanii then draw the graph of the both equation. The graph on right indicates figure kan irratti isinii kaa'ee jira jechuudha. Graph on right figure 3.3 indicates that the two line are parallel and do not intersect each other. Kana jechuun graafii isaa kana yeroo kaafnu graafiin han tokkoffaas kan lammaffaas jechuudha. Isa tokkoffaas kan isa lammaffaas intersect waliin tuqu jechuudha. Wal cross hin godhu. Bakka inni wal qaxxaamuru hin jiru jechuudha. This means that are no solution to the system. Kana jechuun cross waliin godhu taanaan equation nu kenname sun graafii isaa yeroo kaaftan cross waliin godhu taanaan maal jenna jechuudha? No solution. No solution to the system. No solution jenna jechuudha. Maaliif parallel yoo waliif ta'an cross waliif hin godhan yoo ta'e maal jenna? No solution jenna. Hin dagatinaa ishii kana
waan giraafii sana yeroo kaafnu jechuudha cross waliin godhu taanaan kana jechuun akkasitti cross waliin godhu taanaan otoo fakkeenyaaf akkuma asirratti argitan inni lammaffaa kun osoo akkas dhufee jiraate inni blue white fakkaatu kun inni isa diimaa ta'uu hin taane inni kun lammaffaa kun jechuudha otoo akkas dhufee jiraate equationichi annisaa graafiin isaa slope isaa jechuudha slope isaa ta'u akkas dhufee jiraate asitti cross inni wal godhu inni kun one solution jedhama one solution qaba jechuudha inni kun immoo bakka itti isaan cross wal hin godhu waan hin jiru waan ta'eef bakka itti isaan wal cross godhan yookiin immoo bakka itti isaan wal qaxxaamuran hin jiru bakka itti isaan wal tuqan hin jiru waan ta'eef maal jenna no solution system jenna jechuudha no solution jenna jechuudha akkamitti akka kaasnus example isa dura iraallee keessatti jechuudha example waanii keessatti waliin ilaallee ture akkamitti akka diraw goonu fakkeenyaaf asatti anisa lammaffaa kan yeroo ilaaltan x dhaaf yeroo 0 kennitan y meeqa ta'a asitti x dhaaf 0 kennitu akkamitti akka laayinii kana dhufe jechuudha yeroo ilaaltan x dhaaf 0 kennitu bakka kanatti jechuudha kuni bakka kanatti equation bakka kanarraa x dhaaf 0 kennitu asitti ni baddi tuun jechuudha y equal to meeqa ta'a 4 tafa 4 tafa y wal qixa 4 ta'e miti y wal qixa 4 yeroo ta'utti asitti x keenya yeroo 0 kennineef y 4 dha y meeqadha 4 dha jenne 4 dha asitti yeroo x keenya yeroo y keenya 0 mo asitti y 0 godhaati ilaala y mo asitti 0 yeroo gootan ilaalnan kana jechuun 2x plus 4 equal to 0 jechuudha kana jechuun 2x equal to negative 4 over 2 kana jechuun over 2 yeroo gootan x dhaan bada x wal qixa negative 2 ta'a x meeqa arganne negative 2 arganne jechuudha sana booda maal gootu bakka 2 achi tuqattu jechuudha achi ni tuqattu kun bakka kana jechuudha x as negative 2 ta'e sana booda maal gootu laayinii akkasii walitti tuqsiiftu jechuudha sana booda laayinii kana nuu kenna isin sarartuudhaan bareechisanii hojjetachuu dandeessu x akkasumatti hojjettu jechuudha kan x yoo ta'an kan isa second equation kanas akkasumatti hojjettu kan second equation kana x dhaaf jalqaba 0 kennitu sana booda y dhaaf 0 kennitu yeroo x dhaaf 0 kennitan as taati kan gatii y jechuudha yeroo y dhaaf 0 kennitan immoo gatiin x naannoo kana taati sana booda laayinii akkas graafii kana yeroo kaaftan graafii akkasii isinii kenna jechuudha graafii akkasii isinii kenna graafii kaasuun salphaadha yaada kan isinitti ulfaatu miti kana fakkaata graafii yeroo parallelii ta'an maal akka ta'an no solution to the system akka jennu no solution ta'uusaa yeroo cross wal godhan immoo one solution ta'uusaa yeroo walirra bu'an immoo lakkoofsonni sun jechuudha anni sun lakkoofsonni tun ta'an slopichi dhufee walirra wal darbee bu'e walirra infinite solution ta'uusaa isinitti menture jechuudha kan nuti hojjennu jechuudha ana sirratti nu kennee jiru akkuma isa tokkoffaa fi lammaffaa example tokkoffaa lammaffaa waliin hojjenne sanaatti hojjettu jechuudha garaagarummaa hin qabu akkuma dura example 1 fi 2 irratti hojjenne y barbaadu jalqaba irratti gatii y barbaadu isa tokkoffaa equation tokkoffaa keessattis kan lammaffaa keessatti gatii kan y barbaadu akkuma asirratti isin hojjetee jira sana booda graafii isaa kaaftu akkamitti kaaftu isasi asuma keessatti jechuudha x dhaaf 0 kennitu yeroo x dhaaf 0 kennitan y meeqa ta'a jettu akkasumallee yeroo x dhaaf 0 kennitan y meeqa ta'a erga jettanii y dhaaf 0 kennitu y dhaaf yeroo 0 kennitan x meeqa ta'a jettaniit keewwattu sana booda graafii sana diraw gootu akkasuma isa tokko lammaffaa kana keessattis y dhaaf 0 kennitu x meeqa ta'a jettaniit kan isin hojjettani x dhaaf 0 kennitaniit y meeqadha jettu y dhaaf 0 kennitaniit x meeqa jettaniit diraw gootu jechuudha innis maal irratti jechuudha the same coordinate ta'uu qaba coordinate the same coordinate system irratti ta'uu qaba jechuudha kan equation tokkoffaa kanas kan isa lammaffaa kanas the same coordinate plane irratti ta'uu qaba jechuudha akkuma isiniin dura isiniif
ibsaa turerratti bifa sanaan kan isin hojjetan jechuudha. Haa ta'uutii rimaarkii kan haalaallu ifa kan isiniif hin taane eessa keessatti ifa isinii ta'uu danda'a? Yeroo exercise waliin hojjennu ifa isinii ta'uu danda'a. Kan amma isiniif yeroon ibsu ifa isinii hin taane tokkoon example kana exercise kana tokkoon exercise kana gaafa hojjennu ifa isinii ta'a jechuudha. Exercise kanas yeroon hojjedhu na hordofuun keessan dirqama ta'a jechuudha warreen ifa isiniif hin taane. Akkasumallee warreen ifa isinii ta'es ifa isinii ta'ee jirus yeroo exercise kan hojjennu caalatti akkasin hubattan isiniif fayyada jechuudha. Kanaafuu exercise yeroon hojjedhu na hordofuun keessan dirqama ta'a jechuudha. Haa ta'uutii remarkii kan haalaallu. If the system of two equation has different slope and intersect at one point in the plane, the system says to have exact one solution. Akkuma dura isiniin jedhe maal jedha? Two equation different slope dha. Different slope kana jechuun equationii lamaan kun different slope lama qabaatanii fakkeenyaaf jennee fudhannu. Kana jechuun equationii tokkoffaa equationii lammaffaa jedhaatiif qabadhaa kana. The same slope different slope yeroo jennu yeroo giraafii akkasitti kaafnu inni tokko bifa akkasii yoo qabaate inni tokko immoo slopeen isaa bifa akkasii akkasii ta'a jechuudha. Akkasii yoo ta'e fakkeenyaaf akkasii yoo ta'e different slope inni tokko akkasii yoo ta'e inni tokko negative yoo ta'e inni tokko positive yoo ta'e slopeen kun jechuudha different slope dha jechuudha kun. Kanaafuu different slope intersection isaanii at one point jechuun bakka kanatti jechuudha. Fakkeenya isinii fudhadha amma. One point bakka kanatti pointii isaa yoo ta'e maal jedhamee waamama jechuudha. Solution wanneen akkasii equation akkasii it said to be exact one solution qabu jechuudha. Furmaata tokko kan isaan qaban jechuudha. Kanaafuu warreen akkasii different slope ta'ee intersection isaa at one point yoo ta'e jechuudha. Bakka kanatti pointii isaa intersect isaa bakka isaa wal qaxxaamuran qabaatanii different slope qabaatanii jechuudha. Maal jedhamanii waamamu? One solution jedhame. It has exact one solution jedhamaniiti kan isaan waamaman jechuudha. If the equation of a system have the same slope and the same y-intercept, then the system have infinity many solution. Dura isinii ibseen ture. Yeroo isa draw gootan fakkeenyaaf kana fudhadhaatiin isa tokkoffaadhaaf equation isa tokkoffaadhaaf yoo an akkasii ta'e giraaficha yeroo kaaftan inni lammaffaarraaf giraaficha slope isaa yeroo kaaftan jechuudha. Slope isaa ufeet isuma kanarra yoo bu'e isa tokkoffaarra dura kaaftan isa tokko equation isa tokkoffaadhaaf isa kaaftan jechuudha. Slope isa lammaffaas yeroo kaaftan ufeet isuma tokkoffaa sun irra deebi'ee yoo bu'e giraafichi maal jedhama? Infinitely many solution jenna jechuudha. Infinitely many solution jenna jechuudha. Yoo inni walirra bu'e jechuudha. Sararri isaa slope isaa sun jechuudha. Yoo walirra bu'e maal jenna? Infinitely many solution jenna jechuudha. Ifa jedhee yaada. Akkasumallee the same y intercept yeroo isiniin jedhu kana jechuun giraafii akkasitti kaaftu asiin y dha asiin y dha asiin immoo x dha asiin kana jechuun horizontaliin kun vertikaliin kun immoo y dha horizontaliin kun x dha. Maal ta'a? Y intercept irra bu'a jechuudha. Kana ishiin kun y intercept jechuun inni tokkoffaa akkas slope isaa yeroo kaaftan yoo akkas ta'e inni lammaffaas dhufee kanarra yoo bu'e jechuudha. Inni immoo the same y intercept dha jechuudha. Inni immoo the same y intercept jenna jechuudha ishii kana. Maaliif y intercept irratti isaan tokko ta'an jechuudha. Inni tokkoffaas kuno sarara dalgee akkasii nu kenna. Inni lammaffaas sarara dalgee akkasii nu kenna. Isa kana maal jenna? The same y intercept jenna. Slope isaa y intercept yoo ta'e isaan kana maal jenna? Infinitely many solution jenna jechuudha. Maaliif kan
asirratti jechuudha. Islooppii yeroo kaaftan isloopiin kan waa irra dhufee bu'e maaliif x hin jenne sitti x hin qabu jechuudha. X hin qabu fakkeenyaaf yoo akkasitti kun islooppiidha jettanii akkas yoo gootan kun islooppii ta'uu hin danda'u. Islooppii ta'uu hin danda'u jechuudha kun maaliif islooppii jechuun jijjiirama y irra jijjiirama x ti waan ta'eef jechuudha. Islooppii jechuun islooppii jechuun walqixa jijjiirama y irra jijjiirama x ti. Amma fakkeenyaaf x asitti jijjiiramni isaa 0 yoo ta'e jijjiirama 0 ta'e undefined ta'a jechuudha. Kana isinitti himuudhaaf jechuudha. Wanni kabroo keessan nama nu galchaa waan ta'eef sadarkaa kanatti isin barbaachisa islooppii jechuudhaaf jechuudha. Kanaafuu kan y kanaafidha kan inni islooppiin kan barbaadnu jijjiirama y irra jijjiirama x ti waan ta'eef islooppii kan barbaadnu asitti kaasuun nu barbaachisu jechuudha. Kanaafuu akkasitti naa qabadha. Maal jettu the same islooppii ta'ee akkasumallee the same y intercept yeroo ta'u maal jenna system has infinitely many solution jenna jechuudha. In other word line coincide so equation represent the same line yoo ta'e equation tokkoffaa fi equation lammaffaa the same line yoo ta'e every point on the line represents a coordinate pair that satisfies the system. Akkuma dura isiniif ibse laayiniin isaa tokko yoo ta'e laayinii kan equation tokkoffaas kan equation lammaffaas walirra dabalee yoo bu'e maal jenna infinite many solution jenna jechuudha. Infinite many solution jenna kanuma ibsa jechuudha inni kun. Haa ta'uuti other type of the system line equation in which the equation represented two parallel line kan biroomoo tokko maal nuti waliin dubbanne remarkii kana keessatti jechuudha. Remarkii kana keessatti tokko different slope ta'ee waan intersectii yeroo qabaatan maal jenna one solution jenna. Graafii isaa walumaan ilaalla jechuudha. Tokko immoo the same slope yookiin immoo the same y intercept yoo qabaatan maal jenna has infinitely many solution jenna jechuudha. Infinitely many solution jenna. Inni taan immoo yoo parallel waliif ta'e waan sun jechuudha. Equation sun yoo parallel waliif ta'e laayiniin sun immoo kana jechuun parallel waliif ta'e bifa akkasii yoo qabaate jechuudha. Equation inni tokkoffaas inni lammaffaas jechuudha. Isa kana first hojjettan isa tokkoffaa hojjettan isa kana immoo lama hojjettan parallel waliif ta'a jechuudha. Equationiin kun parallelidha jechuudha. Kanaafuu the line have the same slope and different y intercept. There are no point common on both lines. Hence there is no solution so the system maal jedha asirratti solution hin qabu jechuudha kun. Maaliif the same slope dha. Slope isaa maaliif akkuma argitan parallel waliif ta'a taanaan slope inni kun akkasii qajeelee jira taanaan slope isaa inni kunis slope isaa akkasuma ta'a jechuudha. Inni kunis the same slope dha jechuudha kun. Slope isaa yoo isin positive ta'e kun inni kun positive yoo ta'e akkuma argitan the same slope nuun jedhe graafii akkasitti kaafnee jira. Yoo negative ta'e inni tokkoffaarra jiru negative haa jennu isa kana. Inni kunis inni lammaffaa graafii inni lammaffaanis negative ta'a jechuudha. Yeroo akkasiin slope bifa kana akkasitti yeroo diraa'u ta'u jechuudha negativeadha. Yoo positive ta'es jechuudha positive yoo ta'es akkas jechuudha. Akkasiis yoo ta'e inni lammaffaas bifa kanaatiin kan inni diraa'u ta'u jechuudha. Kanaafuu maal jenna jechuudha there is no solution system jenna jechuudha.
Below is the comparison of a graphical representation of each type of the system. As kana gaditti isinii kaayera kuno akkuma argitan one solution, no solution, infinitely many solution jedha. Infinite solution yoo jechuus dandeessu, infinite many solutions jechuu dandeessu. Infinite solution jenna jechuudha. Akkuma argitan different slope isiniin jennee turre. Different slope jechuun kun akkuma argitan inni kun asii gadee slope isaa asii gadeedha, inni kun immoo asii oleedha. Kanatti different ta'e jechuudha. Inni kun asiin positiveidha, inni kun immoo negativeidha jechuudha. Slope isaa. Inni kun different slope at one point yeroo ta'u maal ta'a one solutionidha jenneerra. At one point yeroo ta'u. Kun bakka kanatti intersect wal godhumtire inni kun maal jenna one solution jenne jechuudha. No solution kan jennu immoo yoo equation inni tokkoffaas inni lammaffaas yoo intersecting qabu ta'e the same slope dha. Slope isa wal fakkaata jechuudha. Inni kun akkasuma positive dha, inni kunis positive dha. Inni tokkoffaas positive dha, inni lammaffaas positive dha. Inni kun jechuudha positive the same slope dha jechuudha. Slope isa tokkuma isaan kun immoo maanni no solution jenna jechuudha. Intersectii walii hin qabani, parallel yeroo waliif ta'an yeroo ta'an maal jenna no solution jenna jechuudha. Infinite solution kan jennu immoo yoo inni tokkoffaas walirra bu'e kun jechuudha. Mul'atu malee walirra bu'ee jira kun. Inni tokkoffaas kan isa lammaffaas dhufeet laayiniin dhuma tokkoffaa equation isa tokkoffaa keessa yoo bu'e irra bu'e maal jenna infinite solution jenna jechuudha. Ifadha jedhee yaada. Kan ifa isiniif hin taane comment jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo itti aanuun exercise 3.7 waliin ilaalla. Kan ifa isiniif hin taane exercise kana keessatti akka ifa isinii ta'u nan amana. Gadi fageenyaanidha kan waliin hojjennu. Viidiyoo itti aanuun exercise 3.7 waliin hojjenna. Haga sanatti nagaan naa turaan isiniin jedha.